Obboleeyyan keenya walumaa galatti assalaamu alaikum isin jecha. Galanni har'a biyya keenyaa fi jalqabni dubbii maqaa rabbii rahmata qabuuti. Akkasumas obboleeyyan keenya dubarratti horeelee qophii guyyaa irraa kana qopheessitan lafaatanii galata keessatti isiniif haa galchu. Galata keessan bilisummaa isiniif haa ta'uun isinii jira. Akkasumas obboleeyyan keenya warreen baasii keessan baaftanii guyyaa irraa kanaaf gumaacha gootanii waan kana irratti hirmaattan bakka raabaaf tasabbii gateessaan isiniif haa guutuu isiniin jechuu barbaada. Akkasumas obboleeyyan keenya hundi jaarmiyaan akkasumas gosoonni adda addaa hawaasni keenya walumaa galatti asirratti hirmaachuudhaan guyyaa irraa kana kanaan miidheessuu keessaniif galata galaan isinii jira. Obboleeyyan keenya baqattoonni Oromoo Yaman sanaa jechuun biyya rakkina jireenyaa jiru wajjin haala jireenyaa hamaa isin irratti rakkoo ta'u wajjin bu'aa bu'ii qabsoo Oromoo keessa baatu hundi keessatti asoo takka irraa mudatte hafe asoo takka hamilee qabin taphni sadarkaa duraatiin akka muummessaniif sangaluudhaan galatoomaa isinii jecha kan dhufuufis ammoo jajjabina halakaalu isiniif hawwaa jechuudha. Walagaan jirtanii se'a finaanii gammadan tolaan teessuu hin jiru. Barattoonni Oromoo yeroo akkuma beekamutti seenaan isaanii jabaadha. Jabina duraan qaban dubbatti dabalanii akka itti jabaatan qaamaan. Egaa obboleeyyan keenya guyyaa afaan taraafuu guyyaa yaadannoo saba Israa'elirraa abbaa gadaa sababeeffachuudhaan bakka kana tolee turne obbolummaa fayyadamatti ibsuu fi seenaa qabsoo baay'ee wal yaadachiisuu fi isa darbe yaadannee kafuun duraatii fi sabni jedhamtuudhaan hamma galii qabsoo bilisummaatti akka turuuf abdii fi waadaa keenya haaree obsuuf jechuudha. Akkasuma yaadannaa sooressi ijaarraa abbaa gadaa fayyadamuuf ijaaraan abbaa gadaa fuulduree isaa qabsoo adda bilisummaa Oromooti. Uumaa qabsoo adda bilisummaa Oromooti jechuudha. Kanaaf ijaaraan abbaa gadaa akkuma uumaa bilisummaa Oromoo keessatti handhaluma qabsoo bilisummaa Oromoo uume jaalawwan isaa wajjin ta'anis wajjin jechuudha. Akkasumas dhaamsi ijaaraan abbaa gadaa uummata Oromootiin godhe keessattuu bara 2011 akkasuma bara 2012 keessatti waamicha gurguddaa uummata Oromootiif dabarsee ture jechuudha. Akka biyya keessatti biyya bifa garaagaraatiin godhanii qabsoo isaanii jalatti finiinsanii biyya isaanii kanaan tokkisa bilisummaa sabaa deebisanii waamichi bifa gurguddaa ture jechuudha. Akkasuma rabbii waan san isaan taasisee akka hojiitti qabxii godhee ture jaalala abbaa gadaa. Akkasumas siyaasaan abbaa gadaa akkuma kanaas dhaamsa uummata Oromootiin godhe akka Oromoon iddoo jiran hundatti wal ijaaran bakka jiran hundatti wal ijaaramanii jabaatan waamicha inni godherraa ha'u Oromoon iddoo jiran hundatti wal ijaaruun qabsoo saba isaanii finiinsaa jiraachuu isaanii harkaa jira jechuudha. Akkasuma guyyaa ijaarraa abbaa gadaa guyyaa biyya Oromoo 2013 akkuma ijaaraan abbaa gadaa yoo biyya gale qabsoon biyya galtee qabsoon biyya galtee biyya keessa haala qeerroo ta'e waan biyya buusaa jirtu walumaan harkaa jira jechuudha. Yaadannaa sooressi ijaarraa abbaa gadaa fagooluuf waan kana hunda yaadannee hanga hafee qeensifnee bilisummaatti ummata kana itti baasuuf waadaa kana deebinee haala osoo ta'e jechuudha jechuudha. Gari akkasuma sooressi ijaarraa abbaa gadaa akkuma jennetti akkuma uummata qabsoo bilisummaa Oromoo ijaarraa abbaa gadaa jennetti qabsoo bilisummaa Oromoo kana jalqabaan diina keessatti yommuu dhufan beekamne qabsoo Oromoo gargar babaasuun akka qabsoo bilisummaa Oromoo kanaa dheerattu diinni taa'ee hin dandeenye jechuudha. Obboleeyyan keenya bakka sana irraa yaadannee diinota keenya waan uummata Oromootti mala baasan hundaa hunduudhaan buqqaasuun yaadannaa sooressi ijaarraa abbaa gadaa hanga godhamu isa kanaa jechuudha. Kanarratti waliin waan kana isiniitu qabu namoonni tokko tokko yaadannaa sooressi ijaarraa
jaarraa abbaa gadaa addatti waan gootan nuti immoo walumaa galatti gootota Oromoo hundaaf yaadannaa goona kan jedhan jiru. Kanaaf jaarraa abbaa gadaa uumaa qabsoo adda bilisummaa Oromoo waan ta'eef bakka seenaa as diriirsuudhaaf dhalateenya akka seenaa wal falmisiisaa ta'e gadi hin buune daa'imman dhufoota dhufanii seenaan qulqulluun qabsoo bilisummaa Oromoo irratti taatu akka dhalateenyaaf gabbuutuuf yaadannaan sooressa jaarraa abbaa gadaa godhamaa jechuudha. Guyyaa yaadannaa sooressa jaarraa abbaa gadaa sababeeffachuun gootawwan Oromootiif walumaa galatti yaadachaa hayyoonni Oromoo iddoo adda addaa jiran guyyaa kana sababeeffachuun seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessattuu akka addaatti seenaa adda bilisummaa Oromoo jedhamtu kana qulqullinaan seenaa qabsoo kanaa akka dhalateenyaaf gabbuutuuf akka irratti dalagan hayyoonni Oromoo iddoo jiran hundatti guyyaa kana sababeeffachuudhaan seenaa qabsoo adda bilisummaa Oromoo qixa sirriitiin uummata Oromootiif akka gabbuutuuf akka irratti dalaganiif yaadannaa sooressa jaarraa abbaa gadaa addatti isaan godhamaa jechuudha. Egaa kanaan ture ilmoon jabaadha. Waa'ee tokkummaa baatee gosa jaallattuu barbaadaa jechuudha. Tokkummaa yeroo jennu tokkummaa humnaa akkuma beekamutti tokkummaan jaalala akkuma jedhamutti kana qofa osoo hin taane dhugummaa tokkummaa qabuu fi bu'aa qabeessummaa tokkummaa qabatamaan beekuu qabnaa jechuudha. Uummanni Oromoo bilisummaa ni jaalladha. Bilisummaadhaaf tokkummaa jaalladha jechuudha. Tokkummaan bilisummaa jabaa waan ta'eef tokkummaa bilisummaa dursee jaalachuu qabnaa jechuudha. Tokkummaa bilisummaa jabaa tokkummaan jiraannaan bilisummaan ni dhufa. Tokkummaan jiraachuu baannaan immoo bilisummaan kan dhufeef ni deemaa jechuudha. Bakka tokkummaan hin jirre bilisummaan jiraachuu hin danda'u obboleeyyan keenya. Kanaafuu uummanni Oromoo keessaa alatti wanni waliin dhaabnu tokkummaa keenya